أنا أقول أرميت أورميها أنا أبابا وهذا أورميها أبشر أرميت أورميها أبشر إفني نجرا أكون متكم أقول نفنو إفني نجرا شو أكو ورقوتا شو أكو ورتادي شو أكو ورهاجي ما كم ناجرتان سبكو إسن أبشر إفني نجرا واللقاكو ورقوتا واللقاكو وريبسا ما كم ناجرتان ريسنو ميسني سنين قافتا متى أورمو جولي أورمو ربي صدادا جيمي نورتين تباتنا جيمي نورتين تباتنا أمتا كينيا سجليتا أمتا كينيا واللقا في شواتي سجليتا أمني كينيا أماجرا أرمين تينيا أورمي هم بابا أجرتي أمني كلوني بدان بابا أجرا بدان نتيجة روب ساجراني مالو مجمدني جيمي تباتني أسب أكو أورمو مان كيسا كجراتي أمتا كيتي سجليتي أني شواد أني واللقا دويتي كوتي دويتي شواد دويتي كوتي Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii nageenya na biratti argamu isin biratti irree argamu jecha akkasuma obboleeyyan koo egaa wanta akka namummaa namaatti wanta natti dhagahame tokko innis dhumaatii lammiilee keenya biyya keessa jiraniiti. Egaa nuti biyya ambaa jiraannullee booddee biyyuma abbaa keenyaa biyyuma Oromiyaa bal'ootti wanti kan itti gallus kan itti boqannus jechuudha. Harraaf carraan biddeenaa hojjennee of jijjiirree karuma biyya keenya biyyi yartuun ta'u hin qabdu. Biyya abbaa keetitti maalis ta'u bakka kamiyyuu jiraadhu dhumni kee garuu biyya abbaa keetii ta'a. Ani wantoota baay'een taazzabeetii jira ijoollee sooshaal miidiyaa kanarra jiran keessattuu safara tiiktookii yoo deemtan ummanni keenya achi haati iyyeessaa bo'aa haati iyyeessaa ajjeeffamaa daa'imti waa takka hin beekne achirraa ajjeeffamaa lafarra gottotamaa yeroo deemtu inni garuu tiiktook irraa taabii fi giiftii kadhata jechuudha. Kuni maalidha? Kun nama miti. Obboleessa kee obboleettii kee haadha kee miti kan achirraa dhumaatii jiru maaliif sagalee fi hin taane? Asirraa immoo achirraa arrabni isaanii waa'ee gandummaa fi waa'ee siyaasaa hin beekne akkasuma osoo siyaasni maayifnii fi gandummaan maayinni jedhanii isaan hin gaafanne waa takka kan hin beekne achirra baatee afaan banti. Ijoollee baay'ee isaaniin isaan taazzabi jechuudha. Keessattuu ijoollee shamarranii ati shamarran miti jechuu dandeessu anillee shamara jechuudha. Garuutii shamarran keenya baay'ee takka ishii taazzabee jiraan. Arrabni isaa wal arrabsanii haadha ishii kan ji'a 9 garaatti ishii baattee erga ishii baattee lafa kanarratti ishii fiddeerree gidiraa hedduu keessa darbitee kan ishii guddiste haadha ishii bakka sana geessitee ofii ishiitti arrabsiti jechuudha. Kuni garuu hanga yoomitti haadha kee yaada dhugaaf haadha nama arrabsitu. Haati kee maal si goote? Haati nama maaliif nama goote? Omaayyuu hin beektu haati kee mana keessa teessi malee garuu isaan miidiyaa kanarra ba'anii jecha dhiirotarraa hin eeggamne dhiironni illee jecha hin jedhamne shamarran keenya afaan isaanii keessaa baatii jira. Miidiyaa kanarra baatete akkuma halkanii guyyaa caaffaraatuma oolti sirbaatuma oolti. Daalleen kee kan keeti. Akka barbaaddetti caaffaruu dandeessa akka barbaaddetti sirbuu dandeessa. Isa sirba kee daallee kee asiif achi raasuu dhiisiti. Lammii keessa dhumaa jiruuf yoo wanta ittiin gargaartu dhabde kadhannaa godhiif amantaa qabduun waaqayyoon kadhadhuufi. Garuu baay'ee takka nama guballee baay'ee tokko nama taazzabsiisallee jecha shamarran irraa hin eeggamne afaan shamaraa keessaa jechi hin baane garuu dubbii tiiktookii sanarraan arrabsi akka ajaa'ibaa akka gurra nama qabachiisa dhugaa shamarran tokko maal yoo sinoo maatiin keessa siniin arganii boru maalan ta'a namni na taazzaba hin jettanii har'a garuu sanumaa liivii baanii liivii gubbaarratti viidiyoo banatanii akka barbaadan maalidha kun? Safuun mukkoo Oromoo safuu beeka maal safuu dhabna jool. Ruuziin Arabaa nutti tole jennee akkuma barbaanne borume biyya keetti galta gaafa sana maal taate biyya ormaatti yoomuu hin naftu. Akka ruuziin akkasii ruuzii Arabaa quuftee kayyaanni waan akkasii keessa hin jirre kana miidiyaa gubbaa baatee haadha namaa arrabsitu kana borusitti garagala. Lammiin kee maaliif baga du'e jedhanii ammallee ganaa dhumtu. Uummata keenya Wallagga keessa dhumaa jiran Shawaa keessa. Salaale keessa dhumaatii jiran angana ganaa dhumtu baga dhumtan jedhanii ijoolleen dubbatan irra inni jiru liivii gubbaarratti. Haati kee achi keessa hin jirtu borume naanna'ee mana kee ni dhufa. Akkamiin hin yaaddu ati sammuu waaqayyoon ikkoos maaliif sammuu sii kenna akkatti hin yaadduuf miti maaliif namni yaadu baga duute ganaadhayyuu ganaa dhumtu
ammallee dhuma baga ashumaa jettanii liivii sanarra teessaniiti dubbattu. Ara shamarran keenya akkasin ta'inaa waaqayyo laphee dhiifamaa fi sammuu itti yaaddanii waa takka dalagdasiniif haa kennu. Anga arraba kana arraba dhiirrillee hin arrabsine waliin jettanii wal arrabsitan sana maaliif sagalee waaqayyoon galateeffachaa waaqayyoon kadhachaa fi maaliif lammiin keenya kun maaliif dhuma jettanii maaliif waaqayyoon hin kadhan? Isin namaa miti boru komana keenii dhufa. Boru hinni har'a obboleeyyan kee achi keessatti haadholiin kee suni haati keessatti dhagaamtu ishiin akkasii si guddisuudha dachee kanarratti kan garaatti si baattee si faana rakkatteerra eddalarree lafa kanarra si fiddee si wajjin hin rakkatte ishee yaadadhu haadha namaa hin arrabsin. Arrabni baay'ee badaadha. Daandii sin ceesisa sinitti fakkaate arrabni har'aaf gaafa arrabsitan kana homaa sinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu guyyaa tokko mana waaqayyoo irratti sin gaafata. Kanaaf obboleeyyan koo dhugaa hedduu takka nama gaddisiistan. Honnee namaa cabsitan. Uummanni kee lammiin kee achirraa ni bu'a. Ati garuu asirraa TikTok irraa caaffarta baate. Caaffaruu mirga qabda garuu yeroon itti caaffaranis ni jira. Yeroon itti gammadus jira. Yeroon itti gadditus jira. Maaltu meessi gammachiise egaa lammiin kee akkanatti dhiigni isaa dhangala'aa jiru. Qabeenya isaatirraa saamamee akka eenyuun lafarra gottotamu kana maaltu si gammachiise taati daallee kee kan raastu eenyu TikTok irra baate. Ati nama miti. Boru biyyan qabdu biyya keetti hin galtu. Naannoon kee yoo nagaa qabaate maatiin kee yoo nagaa qabaatani sittin dhagaamu oromummaan inni mi'achi dhugaa dhiigni isaa dhangala'aa jiru lammii keeti. Ati oromoodha oromummaa keetiin hin boontu maaltu sitti dhagaama yoorree bakka jireenyi kee lolli kun jiraachuu baatellee si qaqqaba borullee wanti kun na qaqqaba jettee yaaduu qabda malee har'a maatiin kee akka barbaadanitti bahanii galanii ta'uu danda'a warreen asirraa afaan bantan kun jechuudha. Warreen asirraa nama arrabsitan kun maatiin kee akka barbaadanitti bahanii galuu danda'u. Naannoo kee lolli jiraachuu dhiisuu danda'u. Borullee nu dhufa hin dagatin. Garuu arraba isa dhoqqee kana dhugaan isiniin jedha badaadha jechi. Maaliif nama arrabsitu? Arrabni inni akkanaa maalidha? Hanga yoomitti gaa afaan badaa maaliif afaan keessaa ba'a? Har'a afaan badaa kan dubbatte kun dhaloonni boruu maal barata? Kanaafuu hedduu takka nama gaddisiistu waaqayyoon laphee dhiifamaa siniif haa kennu karaa nagaa sinaa oofus siniin jedha karaarraa baddaniitii jirtu shamarran keenya. Dhugaa ani dhiira miidiyaa kanarraa lakkoofsa ta'a afaan badaarree kan dubbatu jechuudha. Bara kanammoo shamarumatti caalelaa. Ana malee namni hin jiru jetta. Waaqayyoon garuu gocha keessiif kenna taa'ee eeggadhu. Eessumayyuu hin naqu waan ta'eef. Kanaaf hedduu nama gaddisiisaa obboleeyyan koo bakka jirtanitti nagaa ta'a. Waaqayyoon kadhadhaa fi lammii keenya asii fi achiin dhiigni isaanii dhangala'aa jiru kun nu yoo waaqayyoon hin kadhanne egaa wanti nurka jiru waaqayyoon kadhachuudha. Amantaa qabdaniin waaqayyoon haa kadhannu lammii keenyaaf inni dhumaa jiru haadha keenya obboleettii keenya obboleessa keenya abbaa keenya. Abbaan dadhabaan haati dadhabaa yeroo itti boqotanitti dhabanii osoo hin taane qabeenya isaanirraa wanta hari'amaniif akkasiin kan rakkataatee jiran garuu maaltu si gammachiisame otoo lammiin kee akkasiin dhumaatii jiru wanti si gammachiisu as keessaa tasumaayyuu hin jiru. Kanaaf galatooma. Oromoo koo jirtu baga jiraattan saba koo ilmaan Oromoo ijoollee Oromoo jirra. Nafseen nu keessa jirti jirra. Bari'ees argine. Waan akka bichaan siniin jedha. Hundi keessanuu akka amantaa keessaniitiin saba keessanii duukaa dhaabadhaa. Koomentiin dhuftanii laphee namaan cabsina. Ani amantaan koo kan dhuunfaa kootiitii namuu naaf hin kennine. Namuus narraa fudhachuu hin danda'u. Amantaan koo saba kootiif sagalee hin ta'in hin jedhu. Laphee namaan cabsina ijoollee Oromoo. Rabbi sodaadha. Nadiisaa nanan tuqinaa. Dakkaam hagonni namaatiin of ta'ii naman tuqinaa. Abshir harmeetu Oromiyaa.